warri raakkosa sheekaa barbaadan hanga xumura daawwadhaa isiniin jedha kunoo asumarraan heloo jedhaa fudhadha rabbiin irratti sinaa qabu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warroota amantii baraallee ashama harka fuunee madam Roza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam isinu biste jirti garuu haa ta'u anillee naman tuffadha nagaan yakam fayyaadha bakka jirtanii warri amantii biraallee achi waan shama harka fuunee isiniin jecha eedan hin dadhabne viidiyoo isinii waraabuu nuti hin tolle. Eessa jirraa? Adaamaa jirra kaanii babee kanima. Adaamaa dhufnee jirraa jechuudha. Adaamaa wanti dhufnee fi muduraan isiniin jennee qorsa sheeka asin dura bira fudhadhee jira amma sheeka amma bira deemnu kana jechuudha. Wallahi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ni beeytanii yeroo baay'ee mataa himadha ni beeytan fakkaata hordoftoonni kiyya jechuudha hedduun ni beeytanii jechuudha zikaachaa ta'u ni beeytanii mataan duddu takka dhukkubaa ture hedduu takka na cinqaa ture jechuudha. Alhamdulillahi wanni tuun hunduu tama rabbiiti garuu erga gaafa sheeka kana bira dhaqee mataa sinii madhu waan takka sinii madhu wanni takka sinan dhukkubdu garuu amma akkuma argitanii yeroo takka na cinquu maali kana achitti illee roobetti illee fayyadameetiin jira hanga as dhufu dadhabeetiin jechuudha fayyadamee jira garuu ammoo wanni akka sheeticha kana hin jiru lakkoofsa isaanii illee isinii maxxansina. Warri ammoo qorsa irraa fuutanii karaa alaa isinii ergu dhibee keessanitti himattanii sheeticha kanatti jechuudha. Wanna isin dhukkube hundaa dhibee keessanitti himattanii qorsa isiniif kennaa qorsa san karaa alaa isiniif erguu danda'ama jechuudha. Lakkoofsa isinii maxxansaa lakkoofsa isaallee lakkoofsa fayyada jechuudha. Walitti akka walitti kenna. Kanaafuu hadda galas deemaa jirra du'aa inni godhaa si'atii yaada qabattee dubbadhu gara sheekaa deemuu fi akkas. Sheeka kana bira deemu si ani sodaadhe deemu. Kan sodaata. Hin beekne. Isillee fayyaan qabdu itti jira waan namni wanni tokko. Homaa naman godhu. Yoo mata kaayuu natti hin jiran hin beekne jismiin guutuun akkana na ta'a jira. Seenaan qabdu yaa bareeddee keessaa yaasa. Dhaqee bakka takka ayyinoo obboleettii namni dhiiraa na bira hin jiru akkam ta'an. Iyyine. Wallahi iyyuu hin jiru. Iyyuu akkanuma hordoftoota qabdamtoota gaafa dhaqee isaan illee viidiyoo ishee kana ni hordofanii dhugaa rabbii dubbachuu fi gaafa nama qaranii maashina sitti qaranii maashina kanattu maashina sirraa oofanii maal jedhanii namni dhaqee fayyadamtee ni jirta lakkoofsa fayyada isinii maxxasee ture natti fakkaata isaanii lakkoofsa isaanii isinii maxxasee ture asiin ture jechuudha. Hararraa as ta'anii jechuun dhaloonni isaanii warra achiiti hedduu takka bakka harki isaanii takka dhugaa dubbachuu namni gaafa waan takka fayyadamee argee dhugaa nama saniitiin namaa hima jechuudha. Wallahi hordoftoota kabajamtoota kiyya gaafa mataan na dhukkubu ilmi namaa na dura taa'uu miti walumaa galatti akka nama garaan na qabu wayii na godha sammuu kana na dhukkubaa ture jechuudha sammuu kana na dhukkubaa ture akkasuma abbaa manaa qara addaan baani kana aabbii jechuudha nama tokko addaan baani galata isaa nama tokko hin dhoysanii rabbi zayyaa isaa haa gafalu isattuu yeroo baay'ee yeroo sirkii wajjin haasoo nuna harka halkan fa'aa ijjitaa maanjaa jedhee daa'imni na dhagaa silkii fa'aa keessa kaa'ee rafaa sosotaachisaa tokko ni jira argin namatti dhufaa eebbisanii galee wanni hunduu isaa baabaa isaattu isin bakka eessa si fida jedhee yeroo baay'ee yaadaa ture isa kana bira barbaadanii dhufanii namni himee fi isa kana bira nageessan jechuudha. Hedduu takka bakka hedduu takka gana maatiin kee hunduu isaan bira dhufuuf deema maazariitti yaadee hedduu takka dhukkubaa harka namaa qabdi maal jetti. Waatti godhanii gara kana keessatti waatti harka namaa irraa kaka'ee waa yaakisanii ilmoo yeroo hedduu takka irraa baati maazaliitti ilaa ammaa turkaa irraa baati. Kanaafuu waan akkanaatiif illee bareedaadha. Nama garaan dhaabbachuu dideef illee qorsa namaa kannaa. Wallahi inshallah akka takka bismillah yaattanii waan takka niyyattanii gaafa fayyadamtan irraa harkattan jennee yaadna. Kanaafuu iyyuu jenillee fayyaan qabdu. Yang payah saya ada orang. Anak-anak payah kau betul itu di nanti ni payah kau tu. Cuci nak dapat pakai tersak. Berani sih. Ban, dah tutup gitu. Apa nak kadang-kadang berani kerana jenis wadah Arab sini. Arab pakai nak kalau ti wadah Arab sini. Nurul lalina. Karena fuju, sini semua kursa ni furati. Kursa karena furati. Wallahi lazim saada. Pemantak kami betul. Wallahi lazim. Insyaallah tak Rabbi ini. Isaan illee isinii dubbisna waan isin barbaachisuu hundaa lakkoofsa isaan illee isinii maxxansina warri qorsa barbaadanii poostaadhaan akka isinii ergamuu barbaadan yeroo jettanii lakkoofsa isinii maxxansina waan ta'eef
Kanaafuu as keessa mijoon takka fa'aa akkasitti dhukkubaata akka mataan Ameerikaa irraa jirti. Hedduu takka dhukkubanaan jette isillee inshaallah waan hundaa addaan si baafnaa jedhe yaada kaa'ameetti xiyya keessaa dhuftee na dubbisuun dandeettasiif dubbisaan akkasumas yankee bilbila wajjin na laacifamee amma ni baafadha inshaallah ta'ee rabbiitiin. Akkasitti kabajamtootaa fi hordoftoota. Waan adda watuun seete akkana duwidaan gadette. Akkasii anillee fuula kiyyallee mee waa'ee fuula kiyyaa kanallee itti miti. Waan fuula isii kanallee yaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa du'aa'ee godhaa fi aanarraan aansineetini Finfinnee deemnaa mire. Kanaaf as achi boodaan immoo Finfinnee deemee laallamuu jechuudha. Haalaan lamtuu du'aa'ee godhaa fi fuula ishee finiinahee turiin ture baay'ee takka harkitanii. Ishii finiinahee baay'ee takka ishii finiinahee. Mana laaltanii. Kun waan inni isaallee nu dhibe. Waan immaan isaatu nu dhibe fuula kanaaf nu dhibe jechuudha. Nu dhibe waan isaa. Kanaafuu hordoftaa fi maal fakkaatamee gisee akkana laata? Waa baay'ee. Wallaa dhuguma waan. Baabii hordoftoota keenyaa maraafuyyuu du'aayin nu godhaa isiniin jenna waan irra geenye mara viidiyoo bakka geenye maratti waan irra geenye mara waraabnee gadi isinii dhiifne inshaallah. Hanumaanii hanneen qabu. Kanuma waraabnee amma sheeka bira deemaa jirra. Sheeka yookaan manatti harkannaa itti zimi jennee itti hojjechuuf hin deemna. Takka mana harkannaa takka mana harkannoo amma kaanii maal jennee amma kun fuula akka kalee dhufneeti hin jennee takkalee viidiyoo isinii waraabna jennee natti hin tolle dadhabnee rafnee jechuudha. Kanaafuyyuu amma sheeka bira deemuu fi yeroo achi kennellee isinii waraabna waan hundaafuu sheeknillee waan jiru hundaa isinii haa himanii dirqama maaliif ree isaaniifis bu'aadhaa isiniifillee bu'aadhaa namni isaan silaalee viidiyoo kana ilaalee jiraan dhufa. Bakka akkasii jabaadha isiniin jedha nagaan nu dura hanga booda walitti deebinutti yeroo amma dhiqannee gabbaan faamilii turre dhiqannee gabbaanutti faana turaa isiniin jedha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna. Subscribe, like, share godha. Eegalti Roosaa yaa buleetii tiyyaa mala shennaan kaadha Roosaan fayyidee jennaan yuutuubii dalagu malee maashaallah mati koosii qalala irraa jedhee jira jechuudha. Viidiyoo guyyaa lama sadii gadi isinii dhiifne waan babbareeddu. Akkasii mire namni ispoonsarallee yeroo takka nurraa ta'a biyya Itoophiyaa maqaa isaa nu ofaa yaa Oromooti. Biyya biraatiin biyyi Ispaamaa Ameerikaa kana feenu biyya ammaa feenu mee biyyi mateena keessa ispoonsara nurraa ta'anii daawwannaa Jimmaa biyya jaaluu sanii amboo biyya hunduma bakka ispoonsara sirraa ta'anii akkasii qofa fayyada. Egaa Oromooti yaa dirqama kaa amma jaarsolleen qabuu dandegetinaa furee mana yaada daatanii akkas gaa Oromooti yaa ka jaarsa qabu kan argitee wala akkaan gadiin ta'a Oromoon beeku akkamisila haramallaa qalbii taliila akkam jedhesi harmallaa qalbii taliila akka wayita boodii sirbii jala hiinaawu yaadanne harmallaa qalbii taliila ciao bakka isheen eegaan nu bira raayisi jala mana isin kaate kunamu ka isaan deemee jira kunoo akka ligaa jiru ni harkitanii akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa kunoo mana sheekaa bira gahuu kaanii oma xiqqoonnoo fi andagadheeyyuu qara dhufnee turre si asuu ta'etti meeqoo bira baana hindagadhe qara dhufnee turre amma hindagannee asuma fakkaatti isheen ilaallaa. Akkasii hordoftoota kabajamtoota keenyaa deebinee amma isinii waraabne garuu buna dhugnee tuniin turre. Qorichaa dhaynee guddicha jira. Qoricha fudhannee deebinee garuu immoo viidiyoo waraabuuf tollee biiziidha. Shayini baay'ee biiziidha nama itti baay'atee jira. Namni guutaa jira achi keessa yeroo lammataa inshaallah. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa sagaleen baay'ee takka wacaa sagalee jalatti isinii qabutti hin jira jechuudha. Kanaafuu warri lakkoofsa sheekaa barbaadanii kunuu asirratti isinii maxxanseetiin jira. Koottaa lakkoofsa sheekaatiin bilbilaa heloo jedhaanii
nuti baay'ee nuti tolle akkuma argitan Adaamaa keessa akkanaan bashannanaa jira. Adaamaa irraa nu qabeensa hayyuu ni bareeddi Adaamaa maashaallah tabarakallah. Baay'ee nu ullee boqorri baay'ee waa jiruuf dubeessa jira. Baay'ee takka namatti tolti baay'ee takka das nama jedha. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kennaa lakkoofsa sheekaa azalaa argattanii heloo jettaniini waan isin dhibe itti himachuu dandeessanii isiniin jenna. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna. Adaamaa baay'ee namatti tolti dhugaa rabbii. Asis isin maxxansa heloo jedhanii jalaa fudhadhaa lakkoofsa keessa sheekaa jechuudha. Lakkoofsa sheekaati akkasii nagaan tura baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna. Hanga video biraatti walitti deebinutti nagaan tura isiniin jenna. Yeroo baay'ee nagaafataa turtanii rabbii irratti isinii haa qabu. Rabbii waan isin dhukkubullee rabbii isin irraa haa fuudhu isiniin jedha. Oromootiyaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saadaa waliin shambaa rambaa jedhaa jirra Adaamaa keessa. Nageetti baay'ee.